yeroo baay'ee nama gaarii hojjetuuf jireenyi milkaa'uuf jireenyi biyya lafaa kanarraa jechuudha baay'ee rakkisaadha. Dhiira waggaa 17 qulqulluu eeguu kana rakkoo kana kan isatti fidu natti fakkaata. Waggaa 17 qulqulluu kan inni ishee eege jireenya ishee guutuu sarpiraayiz basarpiraayizii ishee godhe jechuudha. Isheen hin eegne akka inni mana akkasii akka ijaarellee isheen hin eegne. Baqa waanuma tokko waan eegde tokkollee hin qabdu jechuudha. Waggaa 17 qulqulluu otoo isheen biyya Arabaan deemini kan wal beekan. Dhiira waggaa hamma kana nama eeguu fi jireenya qulqulleessee bareechee ijaarii maal godhe quality eegee si eeguu argattee kaatee garuu yeroo kun si mudatu jechuun baay'ee ulfaata. Durumayyuu hojii seexanaa dhugaa waaqa waan kun itti dhufuu fi jireenya akkanatti wal qixxaatee fi bareedee innis bara dhiirri waggaa 17 miti ati biraa deemtee ji'a 7tti inni kan biraa fuudhee manatti galfatu keessatti dhiira akkasii argachuu jechuun ajaa'iba. Deebisee immoo yeroo isheen isa biraa lubbuudhaan dhabamtu immoo inni immoo nama akkasii ta'e nama dhaqee jireenya isaa gadhiisee hunduma dhiisee iddoo awwaala ishii qofa oolu dhiira akkasii jechuun ana baay'ee na gaddisiise dhugaa waaqa. Namni guyyaa lamatti hin dagata sadiitti even bara kana keessa immoo shamarran jechuudha jiraattu akka waan isheen duutee godhanii itti taphachaa kan jiran keessatti yeroo isheen biraa boqottu inni jireenya gadhiisee hojii gadhiisee masmara gadhiisee hin dhiqatu hin uffatu hin jijjiirratu iddoo awwaala qofa dhaqa. Namni mana isa barbaada hin naqu iddoo awwaalatti isa barbaada. Dhiira akka kanaa jechuudha dhugaa waaqa baay'ee nama gaddisiisa garuu waaqayyo akkamitti akka iddootti isaaniin isas deebisuu hin beeka jechuudha. Garuu namni tokko nama biraa boqote already boqotee miti bakka boqotee homaa gochuu hin danda'amu. Gara jireenya ofiitti hin deebi'ama. Namni kamuu hundu'a waan ta'eef duuni ganamuma duunis jireenyis ganamuma jira waan ta'eef amma guyyaa waaqni namaa kennetti jiraatanii isa booda gaafa du'ame immoo gaddanii gadda sana fixatanii gara jireenya inni kun garuu hinuma dadhabame abbaan manaa ishee jechuudha. Nagaa isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii. Ani baay'ee nagaa ku galata waaqa haa ta'u. Lafa jirtanitti waaqayyo nagaa isiniif haa kennu sinaa eegu. An dhiira akkanaa jiraachuu isaatu na dinqee jechuudha dhugaa waaqa. Waan baay'ee miidiyaa kanarratti taa'an iyyuu haasaan oolaa kan namas dhaggeeffachaan oolaa hojii dhiiraa hunda dhagaan oola ilaalaan oolas. Bara kana keessa dhiirri namaa nahus ta'ee firaa nahus ta'ee dubartiidha nahus yaalalleedha nahus haadha manaasaatti nahus hin argamu. Kan argamu yoo jiraate illee kan miidhu, kan boossisu, kan kaadu, kan irratti fuudhu, kan sin beeku hin jedhutu baay'inaan argamaa oolaa jechuudha. Inni kaan akkuma jirutti ta'e jechuudha. Keessattuu shamarran biyya Arabaatii dhufanii kan mana ofiisaa ijaareetti gaafatamummaa isaatiin osoo isheetti himin osoo birrii fidee hin dhiphisin osoo hin caqaccaqin turtii hamma kana immoo eegee amanamee fi ani isheedha ala hin fuudhu hin barbaadu hamma isheen dhuftutti isheeman eega kan jedhu argamuun isaatu anaan baay'ee na dhibe. Darbee immoo dubartiin kun balaa akkanaatiin yeroo lubbuun ishii darbuu tasgabbaa'uu dhiisee gadda xumuratee jireenya isaa reegulaaritti deebi'uu dadhabuun isaa immoo baay'ee nama gaddisiisaa jechuudha. Dhugaa waaqa jechuun seexanni gaafa qe'ee namaa seentu waaqayyo ishee ifatu malee dhugaa waaqa waan gaggaarii waan jiruuf dhuftee qe'ee kee seenti. Waaqni ishee ifatu achumatti dhugaa waaqaana. Mucattiin kun iyyuu jechuudha biyyatti kan gali malee hamma kana olimmaa si eeguu hin qabu. Akka tasaa hin beekamu dubartii wayitti siqee yoo dubartii kan biraa fuudhee gaabbaa haftaa gali malee kan jedhee gasheeyyuu hiriyaa isheeti jechuudha. Hiriyaa ishee kan biyya ambaa keessatti waliin jiran. Kanaa olimmaa si eeguu hin qabu bakka gali. Kana booda maal fuutusi innis waan baay'ee hojjeteera gali jireenya kee jiraadhu jettee hiriyaan ishee anatu biyyatti erge akkas ishee godhe laateetti no ishee hiriyaan waan ergite miti. Hiriyaan waanuma gaarii yaaddee fi jireenya kee itti fufi hin ga'a jetteen nama gaarii mana qe'ee guddaa gibbii guddaa ijaaree
mana akkam bareedu ijaaree ishee eegedha jechuudha. Ishee utuu dhiphisiin isheen baay'inaanu maatii isheetti kan isheen gargaartu. Jireenya Beeruut immoo baay'een keessanuu hin beektu. Jireenya Beeruut hin beektus miindaa Beeruutis hin beektu, xiqqoodha. Baay'ee namaan barakattu, namaallee baay'attu. Mucaan kun kanaaf umurii haga waggaa 15 kan isheen biyya Arabaa keessa turte. Xabin jedhu kan damoosni biyya Beeruut keessa birriin isaa xiqqaadha. Kanuma kanaan namni kun nama akkas fakkaatu furdaa diimaa ture, amma garuu kun akkas ta'ee fuulli isaa jireenyi isaa gadda ta'ee dhugaa Waaqa yeroo hundumaa ganama yoo iddoo maqaabirii iddoo awwaalchaa dhaqee sa'aatii boodaas hin dhaqa jedhan. Yoo dhowwine na eegdi, natti mufatti, na eegdi waan ta'eef natti mufatti waan ta'eef dhaqee dubbisee dhufaa. Baqa sammuunsa baay'ee tuqame dhugaa Waaqa. Sammuunsa garmalee tuqame jechuudha. Tuqamus qaba waggaa hamma kana obsee nama eegi waan ta'eef gatii itti baasee dadhabeetu baqa ishee eegi waan ta'eef dhuguma akka salphaatti dhabuus hin barbaanne. Garuu lubbuu ishee akkanuma akkuma waan salphaadhaaf jedhanii waan kototaaf jedhanii lubbuu ishee warri balleessan garuu ani beeku dhugaa Waaqayyoon hin farada. Baay'ee tokko na gaddisiise anaan jechuudha. Namni kamuu gadda isaa keessa hin bahaa. Yaa keessa isaatti haafuyyuu malee fuula isaatiin jireenya isaa reegulaaritti hinuma deebi'a. Namni kamuu maaliyyuu yoo jalaa du'e maalis yoo awwaale maaliif lubbuun yeroo deemtu gara Waaqayyoo deemti waan ta'eef Waaqayyoos nama hin jajjabeessa. Isa kana garuu jajjabeessuun maatii sanatti baay'ee ulfaate. Hiriyootatti baay'ee ulfaate. Dhuguma manatti isa ol deebisuun baay'ee isaanitti ulfaate. Yoo achi dhaqanii gashe inni sa'aatii boodaas achuma jira. Galgala saqanii achi fidu. Baqa baay'ee tokko dhiphatan jechuudha maatiin kun dhugaa Waaqayyo garuu ammallee isaan haa jajjabeessu. Jaafur fixee amma ji'a 5ffaa kana hundumaa inni hojii reegulaarisa godhatee achi dhaqeetu ilaala jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Baay'een gaddeeffan dhugaa Waaqa. Hattoota kanan beeku garuu hammam akka murtee akkamii akka itti murtaa'u hin dhageenyaan haga yoonaa mucayyoo ishee asoosaa sanallee waggaa 18 itti murtaa'e jedhan ajaa'ibadha. Kan ishee asoosaa kun dafee murteen isaa iyyuu dhagahame du'uu ishii fi murteen itti murtaa'uunsaa dafeetu dhagahame. Kun garuu murteen isaanii hin dhageenye, hidhamuu isaanii qabamuu isaanii maaltu akka itti murtaa'e illee hin dhageenye. Namoota sana keessa tokkollee haga ammallee akkuma hin qabamnetti jira. Namoota lubbuu ishii baasan keessaa namni tokko ammallee akkuma hin qabamnetti jira. Waaqayyo garuu haafara dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisa. Laphee namaa cabsa jechuudha. Akka ati nama sana baqa hin irraanfannee hin obsinellee abbaa manaa ishii kun taatee inni guyyaa guyyaatti taasisu maatii ishiillee garmalee tokko miidha jechuudha. Yeroo hundumaa akka isaan boo'an taasisee jechuudha. Haadha sana yeroo hundaa akka isheen boossu, akka isheen gadditu, akka isheen gadi jettu taasisee jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa.